Hai akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Yoonii Yookoo Yooniin jedhama. Dhiyeenya kana gara YouTube haaraa bannee jirra. Gara YouTube keenyatti dabalamuudhaan miseensa keenya akka taatan asumas hin gaafan subscribe, like, comment gochuu keessa hin dagatina. Kana booda viidiyoolee pirankii haaraa haala ajaa'iba ta'e waraabuudhaan yeroo dhiyootti isinii dhiyeessuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Nu hordofaa. Ashamaa hordoftoota Yoonii Yookoo namoonni amma gara kallattii chaanaalii kanaatti dhuftan jechuudha. Isin hundi keessan haaraa jedhetan yaada. Namoonni kallattii chaanaalii kiyyaatiin na beektanis jechuudha. Chaanaalii hiriyaa kiyyaati jechuudha kuni. Amma dhuftan taanaan chaanaalii kanaa fi haaraa taanaan subscribe godhaa maatii ta'aa fi sana malees immoo viidiyoon kuni akka ilaalamuuf jecha laayikii tuqaa wantoota baay'ee hojjechuuf jirra. Chaanaalii kan keenya sadan hin beektu jedhetan yaada sunis faamituu bidha. Video keenya chaanaalii keenya subscribe godhaa sana malees video kana laayikii godhaa yaada gaafii qeeqa wanta nu fayyadu wanta nu iballeessine wanta nurraa eeggamne yoo qabaanne jechuudha komentii jala nu kaa'uu hin dandeessu. Kana isiniin jenna nu jajjabeessa. Kanaafuu like share subscribe gochuun dagatiin hordoftoota chaanaalii Yoonii Yookoo hundi keessanii maraafuu walumaan jirra nama sadii taanee pirankii fi viidiyoota adda addaa qopheessinee subscribe like gochuun dagatina. Kanaadha kana booda hiriyoota kiyya Kingis caalaa hin beetanii faamilii YouTube hin beetanii anis Yoonii Yookoo dhiyoonni kana isinitti dhufaa jira. Isinis miseensa keenya ta'aatiin nutti dabalama. Viidiyoo gaggaarii pirankii yeroo isaa eeggatee fi haala yeroo irratti hundaa'e isiniif innee dhufutti jirra. Faamilii Kingis caalaa subscribe Yoonii Yookoo itti dabalamaa jechaa jirra. Nagaan nuuf tura. Subscribe gochuun dagatina.